Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Abbaa Muslim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadee dhufe. Isanis maal yoonaan jettan appii ajaa'ibaa. Appiin kun warra YouTube qabuuf subscribe hedduu fi view hedduu isin fayyadamsiisuu danda'a. Appii namoonni isin dheessan har'a isiniif mul'ise. Appiin kun appii ajaa'ibaati. Appii biyya biraati. Namoonni hedduun ittiin xaqqamamoo akka itti xaqqamtaniif appii kana isiniif qabadee dhufe. Appiin kun appii bareedaadha. Appiin ofiif itti xaqqamamee harkee appiin kun YouTube kiyya akkaan dalaguuf isaatu hamileena godheen isinin jaa. Waddaa viidiyoo irra marinaa iskiibiin godhinaan isinin jaa. Kallattumaan karaa barnoota obboleeyyan chaanala keenyaaf haaree taatan seenaatii viidiyoo kana jala subscribe tun gurraachomtee jirti taanaan subscribe godhaa. Laayikiinis yeroo gabaabduu isiniif fudhatti laayik godhaa. Barnoonni keenya akka nama hunda dura isin dhaqqabuuf mallattoo oolii tanarra kaayyadhaa. Waan isin dhibee koomantii irratti nu gaafadhaa. Kallattumaan karaa barnoota kun kan yoonaan jettan kunootii appiin kun kana appii ajaa'ibaati. Appiin kun appii isin xaqqamu isin hundinuu warra YouTube ni qabdan keessaafuu viidiyoo shortii faa daddaftanii monetization baatii lama osoo hin geenye monetization teessan guutuu dandeessaniin isinin jaa. Appiin kun appii ajaa'ibaa tokko walumaan seennee ilaalla itti fayyadama isaa. Appii kana eessaa harkanna yoo kanaan jettan taate Telegram chaanaalii kiyyarraa linkii isaa isiniif kaaya. Warri Telegram kiyya hin qabne viidiyoo kana koomentii jalqabaa takka ammoo description jalaan isiniif kaaya. Telegram kiyya join gootanii achirraa appii linkii isaa zero tuutan kallattumaan Play Store keessa isin geessa. Achirraa argachuu dandeessanii isinin jaa. Play Store keessan takka isiniin fiduu na fakkaata appiin kun. Amma kallattumaan karaa appii kanaa seennee ilaalla. Appii kana irra tuutan gizee gabbuufatan booda isin gizee irra tuutan booda next isiniif fida. Kunooti bakka next jettu tanarratti hin tuqattanii jechuudha. Ammallee next irra tuqatan ammallee dan gootanii jechuudha. Kunooti bakka tanatti googilii keessan kan yuutuubiidhaan banattan iimeela keessan jechuudha. Iimeela keessan itti galfattanii jechuudha. Biyya isin bakka Gmailaa kanarra tuutan kunooti iimeela keessan kan keessaa qabdan akkanatti isiniif baasa. Iimeela YouTube itti banattanii jirtan sanarra tuqattanii jechuudha. Gizee akkasii tuqattan booda ifiif keessa isin naqaa jechuudha. Gizee inni akkanatti isin keessa naqe booda appii kana faayidaa isaa takka takkattiin isin agarsiisa. Viidiyoo tokko irratti tuqee isin agarsiisu. Kun automaatikidha. Bakki isin agartan tuni akka viidiyoo ati irraan dabarsinee viidiyoon ifumaaf deemu jechuudha. Amma viidiyoon irratti tuqate kana silent isin irraa godhu. Viidiyoon irratti tuqate kana deemu jira jechuudha. Viidiyoon kun deemu jira. Amma yoon kallattumaan bakka tanarra kan hin tuqu taate oopiniin yuutuubii bakka hedduu tanarra yoon tuqe yuutuubii namticha kana namaan viidiyoo isaa ilaalu jiru kana keessa nageessaa jechuudha. Yuutuubii kana keessa dhaqee laayikii sabskraayibiin godhuu danda'a jechuudha namticha kanaaf. Amma kooyinni kiyyaaf izaabaa jira. An ammaan seene waan ta'eef kooyina kanatti qooyyeesseetiin akkaataatti viidiyoo keessan as keessa naqattanillee isin garsa. Amma deemu jira viidiyichi. Gizee viidiyoo keessan as keessa naqattan booda namni isiniif laala. Kooyina asirratti dalagattanii dura kana maal ilaaltan keessaaf warri waayifaa qabdan appiin kun yeroo gabaabaa takkatti wachaawarii yuutuubaa keessanii isiniif guutuu danda'a jechuudha. Appiin kun appii ajaa'ibaati. Itti fayyadamaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Mee amma sakandii 24 hafee kana booda akkaataatti isatti fayyadamtanii isin garsa. Wanti ati gadhiisu jirtu viidiyoon ati asirra linkii isaa koppii godhattee asirra gadhiifatte kun nama sanitti tole taanaan namtichi bakkuma tana yoo gattu ka'e yuutuubii kee keessa seena subscribe si godhuu danda'a. Like si godhuu danda'a jechuudha. Waan inni isin jedhu dhugaa subscribe hedduudha appiin kun gama kiyyafdee jira. Appiin dhugaan itti amana keessa appiin kun tokko an ammarraa deebi'ee isin ta'a agarsiisu. Akkanas siqannaa jechuudha. Lama waan tanarra yoo tuqatte beeyisa isaanii ilaalta siif kananii jechuudha. Kunoo beeyisa kana laalee haa isin garsu meeqanaa kannaa kooyinii dhumu jira inni fatinaa. Saqantuma 15 beeksisni waan guddaa miti narraa ni fatinaa. Viidiyoo kana keessatti waan ajaa'ibaa isinitti ta'u iccitii addaatti jira kan inni isin garsu iskii birraan godhanaa viidiyoo kana irra marinaa
hanga dhuma viidiyootti daawwadhaa. Waan xiqqeeyyimaa isin hafee waan isin garsu fardiitu hafee jira. Kunoo gizee inni akkanatti isin fide tana booda X tanarraa tuqxanii jechuudha. Laalamma naaf kannaa ni ilaaltan waan hin beeysa kana laaleef. Kunooti 250 kanneen jechuudha. Duraan 300 keessaa qaba akkaan seenetti 675 godhee jira jechuudha. Kunooti koina keessan asirra laalachuu dandeessan. Amma akkamitti liinkii isaas fidannaa waan jedhamu kanarraa hin isin garsa. Ani amma kun viidiyoo kiyya kaniin duraan as keessa godhadhe. Hangam takka viidiyoon kiyya as keessa naa ilaalamee ilaaluu dandeessa. Waan isin amansiisaati. Viidiyoo kana amma keessaa bee isin agarsiisu akkamitti liinkii isaa fidattanii waan jedhu kana. Kunooti bakkuma X tanarra tuqattan. X tanarra gizee tuqattan booda kunooti liinkii viidiyoo keetii asirra koppii godhi isin jaa. YouTube keessan keessa ni galtan. Liinkii viidiyoo fidachuudhaaf. Kunooti asirra ni tuqattan bakka profaayilii teessanii tanarratti bakka view channel jedhu tanarratti ni tuqattan. Kunooti viidiyoo shortii jala seenee isin agarsiisu amma koina hedduu waan hin dalagatiniif viidiyoo laalee viidiyoo kanarratti haa tuqu. Liinkii viidiyoo kanaa akkaataa itti fuudhanis naaf hubadhu. Amma viidiyoo kana liinkii isaa fudhachuudhaaf bakkuma share jettu tanarratti tuqattanii jechuudha. Bakkuma share jettu tanarratti tuqattan. Kunooti koppii liinkii bakka itti tana ni agartanii asumarratti tuqattanii jechuudha. Kunooti liinkii viidiyoo kanaa fuudheetiin jira jechuudha. Ammallee isin agaltu koppii liinkii bakka itti tanarratti tuqattanii jechuudha. Keessaa baatan amma kunooti appii keenya keessa deebina. Bakka tanarra qaqqabdanii teessanii jechuudha. Gizee koppii viidiyoo keessanii liinkii viidiyoo koppii godhattan booda kunooti paste bakka itti tanarratti gad tuqattanii jechuudha. Eegas booda add bakka itti tanarratti tuqattanii jechuudha. Gizee inni akkanatti isin fide bakki number of views bakka itti tuni asirra wanti inni si garsu hangam takka siif ilaalamuu siin jaa. Hangam takka siif ilaalamuu siin jaa. Asirra ilaalama ani amma koina waa iddoo ani hin qabneef 50 godhee isin garsa. Garuu laakiin ilaa meeqa horachuu dandeessanii ilaa 10,000 godhachuu dandeessanii jechuudha. Kunooti deeqaan geenni isin ilaalamus godhachuu dandeessan. Amma waan hin koina keessaa hin qabnee fi ilaa sakandii 300 bichaadha ilaalamuu danda'an anjaa. Sakandii 300 jechuun daqiiqaa 5 jechuudha. Ilaa sakandii 600 fi 60 qaban fakkaata. Irraa gadii gizee koina hedduu keessaa qabdan hedduu takka isinii fidaa jechuudha. Ani amma meeqa kanarratti tuqee isin agarsu kunooti meeqa si barbaachisan anjaa 30,000 jechuudha. Koinii amma tan hin danda'u bitadhee isinitti agarsiisu bakka duraa tanarratti deebi'ee 50 godhu. Sakandii meeqa si ilaalamu bakka itti tanaas asitti sakandii hanganni si ilaalamu irra guutatta. Sakandii 10 keessa kaa'uu dandeessaa jechuudha. Amma viidiyoon kiyya sakandii 12 beektaa. 12 sanarratti hin godhe koina meeqa si barbaachisan anjee koina 600 jechuudha. Meeqa naa ilaalama nama 50 naa ilaaluu qabaa jechuudha. Sakandiin inni naa ilaalamu sakandii 12 jechuudha. Gizee waa hunda fixattanii kana guutattan booda asirratti tuqattan kunooti bakka jalaa tanarra niin tuqaa jechuudha. 600 keessaa hin qaba waan ta'eef kunoo viidiyoon kiyya fuudhame bakki duraan 600 fi 675 nanjaa bakka saniin duraan amma 75 qabdaa nanjaa jechuudha. Appiin kun dhugaa appii akka ajaa'ibaan nama gammachiisu appii kana appiin yuutuubii kufeellee isiniif kaasuu danda'u. Keessaafuu warri yuutuubii keessan irratti viidiyoo shortii heddummeessitan appiin kun hedduu takka isin fayyadaa jechuudha. Asuma dhuftanii gizee koina dalagachuu barbaaddan keessaafuu waayifaa fa'aa qabaannaan irrumatti tuqxaniitii atomaatikiidha. Irraan dabarsin joo jechuudha. Useetuma deemee koinuma keessi hisaaba. Waayifuma bira keessa sentee irratti tuqxee dhiiftee biraa deemuu dandeessaa jechuudha. Feetu zaalamaaf dhiiftee deemuu dandeessa. Waayifa fa'aatti qabaannaan hanga itti dhuftutti
hoyina kuma qurani ol dalagee seegaa jechuudha. Gizee laftee booda viidiyoo mataa liinkii isaa koppii godhattee as keessa fitachuudha jechuudha. Appii ajaa'ibaa kanaan isiniif qabadhee dhufee obboleeyyan kiyyaa warri chaanaala kanaan faarii taatan subscribe, like, share godhuudhaan nu gargaaraa. Galatoomaan isiniin jaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.